Ajje yooyya baaruufa fayyaa gosa nageenyi sanbadaadha. Saana maandaadoo jecha tuni qoommiteen ta'a waan akka yuutuubii gubbaa gadhiisuun ammaanachu waliin itti humna taati. Qoommiin tuni waan akka keessa qabaachuuf deemti. Waan nam barsiisa, waan nam hofalchiisa, waan dhaloota am jiru kana dubbachuuf ta'a. Waan immoo dhaloota didiqqayyaa egerii dhufuullee dookument taatee laf akkasiin teettuuf tolchuuf ta'a. Akkasumallee addunyaan tun deemu jirti. Wanni isiin deemtuuni namuu hin qaroomee jedhanii waan haaraan laf dhufanii waan haaraa kan immoo haqabani namuu biyya agarsiifatee biyyittii irraa fudhattee waan sunti dansaa jettee guliyaati. Gara heen kan ammoo guddinni baratame namni afaanumaan abbootiin ilmaantu wada barsiti. Tanaafi akka addunyaan deemuu jirtu guddoonni nu guldeemuutti hin jiru tokko tana. Tanaaf amma nulleen akka addunyaan deemuu jirtu deemuu fi faanisii socho'uu fi waan kan hojjechuu aansinee jirra. Taaniin ammoo qophii akka namallee hirmaachisnee hawaasallee sochoonee namallee kulfaamne akkasiin akkanaan nu deemsichuu waan waliinis deemnu. Akkanaafuu dhiyaadha saniin jenna. Har'a tanaaf qoonqoteen saniin gaanne sanilleen subscribe gochuudhaan follow nu gochuudhaan waan akka nu jajjabeessitanii qaaha ilmitti maak nu waliin deemtanii saniin jenna. Horaa bulaa deebanaa. Amma immoo qoommi tokkollee waliin deemuuf jirra. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa dhiyaadha.